Asuma oolotuma jiraadha. Sagalee xixinnoo harkaas akka dhaga'amutti kaameraan raayi. Asuma oolotuma jiraadha. Asuma garjallaa kana maqaan kiyya Shawaayee Guutamaati. Mana nani dhugaa bahu torba sadan har'aa asitti naa kadhatame. Torban sadan kaleessaa halkan bakkan ciisutti bakka hafuura baafachuu dadhabee nama tokkottu iyyuu nima mucattii kana bichaa jedhee harma fuudhee itti kennuu koonan beekaa. Bakka asmii fakkaatee yeroo baay'eedhaaf bara baay'ee na jedhee tooyi bakka dhukkuba asmii jechuudha. Galgalaa fi ganama gizee duumessaa kana odoo akka qofaati manaanan ba'uu miti bakka balbala kiyya gadi hin tarkaafadhee tooshii beetii dhaquuf hin danda'u. Kanaafiyyuu torban sadan har'aatti asitti naa kadhattanii. Eenyutu si kadhate? Isintu naa kadhate. Eshi. Torban warri dhukkubsatan as ba'a dhukkuba kamiyyuu haa ta'u jettanii tana. Asittas ba'ee tooyi bakka naa kadhattanii laphee kiyya kanarra gootanii tooyi naa kadhattanii erga torban sadan har'aati anan dhukkubsadhu miti bakka matuma nan dhukkubnee qofaan illee nan qabnee furruma akkanatti fudhannee bakka nagaa kootan jira. Bara meeqa sirra taa'e dhukkubi asmii kun? Baay'eedha waggaa 10 ol hin ta'an narra ture bakka. Waggaa 10 ol sirra ture? Yeroo hundumaa yeroo duumessaa kana si dhukkuba ture? Yeroo duumessaa mana of collee oonan naqe bakka naa xiffachiisee mana koottoo nan gale bakka naa xiffachiisee hafuura baafachuuf hin danda'u sammuu koo keessa bishaan lagaa fakkaataan na keessaa ba'u halkan hoggaan har'aaf akkanatti carqii gosa yookiin feestaala akkanatti godhadhee kana akkasuma ciisee bula bakka bishaan fakkaatan na keessaa yaa'u. Erga torban sadii har'aa ani harka sirra kaa'ishii kadhadhee nagarree lammata deebite. Nagarree kana. Maal jettu waaqayyooni? Mataa keessanii walitti dhufaasaa. Yesuusiidhaaf galata midhaafate. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Kana kan hojjechuu danda'u waaqayyo duwwaan. Kana kan gochuu danda'u waaqayyo duwwaan. Isaaf galanni hin ta'aman ta'udha. Ishi. Akka keessanas qabaate haa fayyitu jettanii tooyi sabni kun akkanatti dhabee waaqayyo saba kana wajjin naa kadhattanii akka keessa laphee kootura gootanii naa kadhattanii akka waaqayyo galateeffachuu fee harka kee duukaa akka waaqayyo jiru kana amantaa mallee ta'ee galateeffatu. Akkuma keessatti qabdanii kadhannee hin fayyite erga sanaa qoricha fudhatte qabda. Fudhanne. Homaayyuu fudhanne. Asmiin guyyaa tokko qoricha dhabnaan nama bushitu garuu waaqayyo poliitii keenya gargaareera. Kanaafuu waaqayyoon maal jechuu barbaada? Waaqayyo baay'iseen galateeffadha. Asiillee galee tooyi miti naafa godhee sagaleelee na duchuuf ka'ee tanan achumaani wayyaa qorraa deemi mana yaalaa deemi jedhanii namoonni natti haaf jedhee tanan mana yaalaa deemee kiniinii tokko kan coggaarraa jedhanii dhiibbaa dhiigati moo maal jedhanii namara marrelleedha garuu akkana na godhe naan zin jedhanii. Akkuma akkasi dhiibu baradii? Akkanumatti zin jedhanii kiniinii inataa sadi naa kennanii kiniinii sana fuudhee galee tanan gizee lama liqimsee natti ta'uu didee jireenya koo keessatti natti ta'uu dinaanan fideellee dhumne garuu nan irraanfadhee bakka biraa deemee asumaan dhufe fidee fayyadee tooyi kiniinii sun mana jira ergasii ani itti deebi'ee liqimsinee kiniinichi manuma jira bakka ani nagaa kooti bilisan ba'ee waaqayyo bilisa na baasee kanaafan waaqayyo galateeffadha ammallee sirriitti jedhe. Dabalaatee galate. Waaqayyo bilisa si baase akkasi gargaare sagadii malee nama fayyisu waaqayyoof galanna ta'u bara baraan lammata sitti deebi'i. Kan biraa eeshi? Lammaffaa immoo manuma keessatti illee abbaan manaa koollee duratti garuu hojjumaan kuufee deebi'ee ergasii. Waaqayyoon irraanfatee gara biyya lafaatti deebi'ee gaarii oofaa sanbata illee hin hojjetin dhiisii barakanni ati sanbata hojjettee galtu kun haafuu dhiisii jedhee tan bakka sababii saniin illee mana keessatti ol caqacaqa jirra bakka ergasii naan kadhadhee numti illee manuma keessatti erga gaafate fayyiteeti manuma keessatti bakka hin jedhee tooyi hoggaan asitti ol ba'u waa'ee isaatiifis hin dubbanne illeedha malee laphee kiyyarratti isas naa yaadadhu yaa gooftaa koo gara keettaa deebi'u jedheen kadhadhee. Dhuguma waa'ee abbaan mana rakkisaa dha. Innumti illee bakka ergas sanbata hojjetu san illee hin dhiisee guyyaa lama sanbata sagantaa dhaqee manuma keessatti illee. Gooftaatti deebi'ee? Eeshi. Ammallee gara mana kootti gadi akka keessa sabni hundumtuu. Asii gadi mana kee asidha? Itti qabaafi? Waaqayyo si haa yaadatu mana kee jedha. Waaqayyo mana kee haa yaadatu dhaani. Abbaa manaa kee diina harkaa baafnee reedha. Bakka galateeffadhaa fi ta'eera. Namni tokko gaarii bitee ammoo makiinaa bituutti illee noobsu gooftaanis. Maali waaqayyo godhe? Bakka si gargaara waaqayyo innis kana booda deebi'u
manuma gooftaan fidii kottu ishee nagaan naa dhaqe. Eshi asii qixinoo ishee